maqaa Abu Mu'aazin jedhebbo. Ali jirtu assalamu alaikum. Hai. Uummanni namarraa dhalatee dhiirarraa dhalatee waan irraa dhalatee dhalamoo dhiirarraa dhalatee hin beekne akkana hojjaa sooyinaa afaan barsiifna waan isin yaadachiifna ganta kana godhuutan. Hanganta kana godhuutan isin gadi lakkis. Hin dhalchee jaantaan. Namni bineensota waaqessu haffadhe yoo ta'e waaqayyoolidha moo waaqa dhugaatii ennaa waaqa dhugaatii waaqayyoolidha jedhe. Namni ilma namaa waaqessoo jennaan akkasuma naan jedhe. Yesuus ilma namaati moo ilma namaati ennaan kaasitti. Amma kaakiu jechuun. Ilma namaa keessatti ramadamu. Ustaas ilma namaati jechuun nama fakkeenyaaf amma isin abbaa keessaniin moo haadha keessanii waamamtu? Abbaa kiyyaan hin yaamamu. Jechuun aadaa ta'e malee haadha kiyyaan yaamamu waan ta'e Yesuusoo haadhaan yaamama. Akkamitti abbaa dhabe? Akkamitti erga namarraa dhalatee akkamitti abbaa dhabe? Akkuma aadama hin qabnetti akka aadama haadhaaf abbaa hin qabnetti Yesuus Kiristoos haadha qaba haadharraa argame waaqayyo argamsiise. Haati duwwaan akkamitti sin dhaluu dandeessi? Fakkeenyaaf amma dhalachuun namarraa dhalachuu erga jettan. Malkisaadee akkamitti haadhaaf abbaa malee argame? Malkisaadee akkamitti haadhaaf abbaa malee argame? Innaa haadhaaf abbaa malee namni kamiyyuu dhalachuu hin danda'u miti. Akkamitti Yesuusiin immoo namarraa abbaa akkamitti hin qabaanne isa kana naaf ibsa yoo isinii galeera ta'e. Sagaleen hin jiru muyitiidha bar. Muyitiirra maaltu na kaaye? Waan siin jedhe ilmi namaa anis ni yaama. Oromoo aadaa ilma namaa akkas godhate malee ani ilma haadhatiyyaa qofa gama lachuutiin yaama. Ati haadhateetiin hin yaamamtu. Intala gartee magartuun jedhamtu. Neefar osoo abbaan koo hin jedhamtu isin jedhe. Osoo abbaan koo jiru haadha koo ni. Waan siin jedhe. Okay, hin yaamamtu. Yaamamnii fi. Oh no haati ta'e eenyu yoo jedhan eenyu himattaa ta'e. Abbuma kee himatta. Haati kee eenyu jedhee kan na gaafatu yoo abbaa yoo fakkeenyaaf yoon abbaan qabaanne akkuma amma jettan yoon abbaan qabaanne anama fakkeenyaaf. No sansiin hin jedhe afaan oromootumattis gad deebisa. Afaan oromootu siifan dhaggeeffadhu. Akka falmii gizee hundaa sanii miti ka suutuma suutadha. Suutan kufeen suuta ka'a jette jaartiin yoo naa gala ta'e suutuma walitti dubbanne suuta. Ayya. Mana kofalchiistuu sireesii ta'e gaaffii isin gaafachaa jira barnaa deebisa. Hayyee har'a wal loluun ni nafu. Waamamu maaliif jennaan itti waamamni koo haga dhumaatti haga jireenya kootti abbaa kooti waan ta'eef akkamittiin haadha kootiin waamama akkamittiin osoon gaaffii jirta ibsu jirta maati? Gaaffii isin gaafataa bar akkamittiin osoon abbaa qabu haadha koo himadhan jedhe. Waan jedhe abbaa qabu lachuutiin yaama ilmi namaa lachuutiin yaama akkuma seeruma biyya lafaa irratti namni abbaa kiyya beeku abbaa kiyyaan na yaama. Jamaal Magarsaan jedha namni haadhatii beeku abbaa kiyya hin beeknes inni kun eenyuti ilma Faaximaati. Oo haati ta'e Faaximaadha maasha Allah lachuuti namni yaama. Ilma namaa aadaa godheeti seera ilmi namaa uumama jireenya kaalcharii namni jiraatutti abbatti dhiiraatu gartee hoggantu irra waati qoneechuuf gamas kenne malee lachuutu ni yaamama. Wangeela keessatti Yesuus Kiristoos haadhaanis waamamee jira. Gartee Yesuus haadhaanis waamame haa waamame wangeelli yaamee jira. Abbaan Yesuus eenyudha? Yesuus abbaa hin qabu uumama abbaan qabu. Akkamitti haadha qaba hin qabu. Waaqayyoon dinqiidhaan haadha duwwaarraa dhalachuun akkamitti danda'ama? Fakkeenyaaf. Okay, si naafaan hin deemin kaa waan siin jedhe abbaa ni qaba yoo naan jette abbaa fidi abbaa isaa. Hayyee naan fida. Nuti abbaan qabu beekna Yesuus hin qabu. Hayyee naan fida akkamitti abbaa malee akkamitti haadharraa dhalachuun danda'ama fakkeenyaaf waaqayyooti. Okay, akkamitti waaqayyoon Aadam abbaa malee biyyeerraa uuma. Hayyee kana deebis. Isa waaqayyootu uume. Yesuus eenyu uume? Inni uumamaadha bar uumaa miti. Waa'ee uumamaaf waa'ee uumaa keessaa miti. Waan siin jedhe kana deebisa. Aadam amma jechuun siifu na dhaggeeffatu wal jala deemnaa dinqii waa afur gosa afur jedhe. Hayyee fixaadhaatti nan dubbadha booddee yaada waan hubadhu gaaffii afaaniiti hubadheen jira. Eenyutu Aadamiin abbaa malee haadha malee Aadam abbaan isaa eenyu? Yaa deebisa abbaa isaa. Ila na dhaggeeffadha. Abbaan isaa eenyu yoo jettanii isa waaqayyotu harka isaatiin tolche fakkaattii isaatiin hayyee inni immoo haadharraa hin dhalanne miti
harkaan tolfame waaqayyootuun fakkaatti isaatiin tolche malee hin dhalanne. Uume abbaan ni qaba haadha ni qaba hin jedhe sanii miti Aadam kanarratti walii galee Yesuus daba Aadam abbaa fi haadha ni qaba. Aadam irra hin jirru ka waa'ee Yesuus irra jira na jalaa jijjiirra. Okay waasi gaafadha wantoota akka falmii gizee biraa miti amma wal amansiisu. No sanii nagaa na jala deemutu miira keessan galii miira dura waasi hin jedhe Aadam abbaa isaa naa himi takkituma abbaa isaa naa himi Aadam ni qaba abbaa ni qaba hin qabu nan jedhe. Adam akka itti uumame ani macaafa akkamitti uumame siin hin jenne Adam abbaa haadha ni qaba hin siin jedhe akka itti uumame jechuun waan gaafii adda Adam haadha sabbaa hin qabu eenyutu isa uume Adam kan tolche waaqayyo fakkaattii isaatiin galatoom hafuura isaa itti baafateetiin nama godhe niin beeka kana naa hin jenne yoo waa wallaali naa himta waan siin jedhe Adam walii galle Adam haadha sabbaan qabu naan jette miti waan waaqayyoon abbaa fi haadha malee uume miti. Adam dhaggeeffatu akka jenne Adam abbaan eenyonaan hin qabu naan jette Adam abbaa malee haadha malee waaqayyoon uume harka isaatiin kanaaf haadhaa fi abbaan qabu naan jenne. Okay haati mana isaa biyyeerraa uumamte moo namarraa uumamte? Haati mana Adam immoo cinaacha isaa gartokkeerraa namarraa uumamte moo biyyeerraa uumamteen siin jedhe? Isheen namarraa uumamte. Abbaan isii eenyu? Abbaan isii haati isii eenyu iyyee? Abbaa haadha siin qabdi jedhee siin baranne siin ansan siin jenne si gaafadhe namarraa uumamte moo biyyeerraa argamte? Isheen namarraa uumamte. Abbaan namarraa uumamte san abbaa tahaaf moo haadha tahaaf? Hayyee hewaan akka itti uumamte waaqayyoon akka itti uumamte siin hin jenne siin gaafanne akka itti uumamte an waan siin jedhe namarraa argamte akka quraanaatittis akka wangeelaatittis abbaan isii eenyu haati isii eenyu namarraa argamte namni san eenyu? Eka amma gaafin jabaa bar. Nagaa. Okay. Hewaanis akka hubannoo kootti gargaartu Adam godhee eenyurraa argamsiise eenyutu dubartii godhee cinaacha eenyutu nama fooniirraa argamsiise? Waaqayyo dhagaa. Abbaan isii eenyu haati isii eenyu? Abbaan ishis haati ishis waaqayyoodha jedhuure. Ante isin jedhe siin naa deebi siin gaafadheen si ana yaada maaliif na gaafatta? Hayyee abbaan ishis haati ishis kan ishii uume uumaa ishee waan ta'eef san siin hin jenne uumaarra siin gaafa abbaan namarraa waaqayyotu argamsiise gaafisi jabaate wallahi gaafani akka dubbii cufuu adeemta koofiyaatii yaan sirraatti garagalchaa no in deebin na dhaabbadhu please no an duratti hin deemalee booda wadaalaa yellam waan siin jedhe Adam abbaan eenyu yennaan haati eenyu yennaan hin qabu naan jette fudhadheenis akkasuma eenyutu argamsiise waaqayyootu argamsiise abbaa malee haadha malee biyyeerraa argamsiise kanaaf haadhaa fi abbaan qabu tan namarraa argamte dhiirarraa argamte sanuu dubartii akka namarraa argamte ni fudhadha namni isiin irraa argamte kun eenyu abbaan isii too eenyu haati isii eenyu? Abbaa fi haadha qabdi yookaaf immoo akka namaa kanatti haadhaaf abbaarraa dhalatte osoo hin taane. Okay Adam irraa argamtee uumamte dhalatte Adam irraa dhalattee argamtee mi uumamtee mi? Masmarumarraan jira telefoona san keessa kaayedhe sanumaanis si dawwalu jira waan jedhe waan siin jedhe eenyutu Adam abbaa haadha ni qaba jennaan hin qabu naan jette waa'ee Adam hin dubbanu kana booda. Abbaan qabu haadhan qabu waaqayyo argamsiise walii galle abbaa haadhan qabu akka dhumatte waa'ee Adamanis hin dubbatu hin dubbatin oli heewwan haadha mana isaarraa gara Yesuus dabarra eegee heewwan dubbanne booda heewwan haadha namarraa argamte nama fooniirraa argamte abbaan isii eenyu haati isii eenyu takkituma taanaayu. Okay. Nama foonirraa argamte haadhaas abbaas qabdi yookaaf immoo akka kiyyaaf akka keessan kana haadhaaf abbaarraa dhalatte osoo hin taane waaqayyoon nama irraa ishee uume. Ani kan hin beeku kana. Okay, namarraa uume namni irraa uumamte kun abbataaf moo haadhataaf? Who is this? Isa macaafaaf quraana haa qorannu. Gaaffii kana. Quraanaaf macaafa haa qorannuuti itti deebina bakka silaatti deebina. Bakka silaatti gaafiin koo haftetti ila masmararra ba'uu akka beekati as uftannaan beekaa garuu masmara silaarratti deebina. Gaafii kanitti immoo quraanaa fi macaafarraa haati fi abbaan heewaan eenyu kan jedhu anis nan qoradha isinis qoradhaati gaafii kana garuu deebi'e dhiisa. Ishi deebitani amma carraan kiyya la carraan kiyya.
Ana tuasa. Maala so ita jechuun naan xumure qalama keessaan kaayisa. Waan jedhe. Hiwajina falmii Aada jiru bar. waan naaga falmii jiru Falmii waan jiru waan sekendii takka deebistu akkuma Adam san deebistu. Heewaan nama foonii irraa argamte nama dhiiraa irraa argamte namni dhiiraa irraa argamte kun abbataaf moo haadhataaf? Isa kana waa'ee hewaan kana jechuudha. Koi ka en Koi sifu siifu tanya xiqqoo ati shi sifu please. sifani fi sifun walitti Mitti dabalamte. qabadhu qoy. Siin dhiisaa qoy an deemu fani si jammar wajjin qaba. Ndem. Ani qabu. Ustaas waan isiniin jedhe daqiiqaa lama Ammoo. bicha naa kenna. Daqiiqaa lama maalitti godhu lallabaa miti Daqiiqaa gaafa fanii kan tokko. qofa naa deebis. No Esh daqiiqaa tokko duwwaan dubbadheetiniini. daqiiqaa takka maal dubbata kana naa deebisi Yesuusi dabarraa kaa uumama Yesuusi dheedha. Hin watchne siin nama Yesuusi jedhe waan jedhe Yesuusitti deebine. waan si jedhe dura tartiib uumama tartiib walaa dinqiin waaqayyoon Aadam akka itti argamsiise heewaan akka itti argamsiise Yesuus akka itti argamsiise anaa fi ati abbaa kiyyaa fi haadhatee iddoo akkatti nu argamsiise qaba kanaaf heewaan Yaa. abbaan isii eenyu haati isii eenyu ni beeyta akka wangeelaatitti hin beeytu kana bira dabarra. Okay, kana na gaafattaniiti na dhageeffadhaaf daqiiqa takkitti. Namaan irratti wal jira. Gaaffii amma na gaafattan kanarratti jechuudha waanan beeku himee miti. Waanan hin beekne kan ammoo anaafis hin galle yoo Okay, ayyee narraa bira kuti hin beeku jedhe No, jechuun no, no. heewaan abbaan isii eenyu haati isii eenyu akkuma Aadamii haadhaaf abbaan qabdu. na ficcisiisa ka xiqqoo ishee. Maal ustaas? Falmee dorgommii irra hin jirru bar. Dorgommii fakkeessita. Dorgommii booda itti deebitu abshiraa guyyaa kanatti toltanii miti. Siin atu na hojii dorgommii jirta. Okay. Isin bichaan na hafe. Amma waa'ee Yesuusitti haa deebinu har'a nuu layyaati hayyee. Ani kanin jedhe. Tana naayii miti na bira dabar. Okay, ayyee ani deeqaa takka siimu deeqaa takka siimeetiin dabar deeqaa takka siimeetiin deeqaa lama sii kan achi booda dibbattee deemu deeqaa takka qofa. Dhaggeeffadha jira keenya dinqii is a miracle dinqii waan jedhamu dinqii waan jedhamu dinqiin gosa afurtu jira. Katabadhu dinqiin gosa afurtu jira tan shanaffaa takkaas ni jirti dinqii gosa afuri dinqiin waaqayyoon uumama isaa kallattii ittiin argamsiisu tokkoffaa Aadam abbaa malee haadha malee biyya irraa argamse takka. Lammaffaa haadha mana isaa tajaajiltuu isaa heewaan yookaan haawaan nuti jennuun nama foonirraa Aadamirraa waaqayyoon abbaa malee haadha malee namarraa dhiirarraa sanuu dubartiirraa miti argamsiise. Sadaffaa Yesuus Kiristoos dubartiirraa abbaa malee argamsiise. Sadii afraffaa siifaan abbaa keetiif haadha kee abbaa kiyyaa fi harmee tiyya qunnamti saalaa godhanii ati shamara bareedduu na taate ani dhiira bareedduu na ta'e waaqayyoon nu argamsiise. Inni shanaffaan kan biraadha. Biqiltuu lafa keessa namni facaasu marga mukkeen adda addaa asheeta adda addaa kan baalli isaa adda addaa dhandhammiin isaa adda addaa burtukaanuma ta'ee gartee waan boqqolloo ta'ee adda addaa kana waan biyya keessatti facaaftu kana dila kana godhee kan argamsiises waaqayyo kan biraa hin jiru itti fufu kun uumama xiqqii waaqayyoon hojjete kan namta keessa seenuu hin dandeenye. Deeqaa fudhadhu. Hayyee daqiiqaa tokko darbaa dubbattanii rabbiin obsanaa kenne inumaan dhageeffadhe kamaalan godhare. Gaafii waa'ee amma dubbannee kanarratti jechuudha waa'ee addaam dubbanne hayyee waa'ee heewaan irratti immoo abbaa fi haadha qabaachuu ishee akkamitti immoo abbaa fi haadha dhabuu ishee kana yeroo biraa isinillee dubbisaatii anillee gaafadhe qoradheetiniin walitti deebina. Amma wanni ani jechuu barbaade. Kaan fidneemi waa'ee gaafiin ani isin gaafadhe akka quraanarraa yookaan immoo macaafarraa dubbistaniittiin Iyyasuus Kiristoos akkamittiin haadha duwwaarraa dhalate. Hawa haadha duwwaarraa immoo kan isa uume kuni eenyudha kan jedhu gaafii kananaaf deebisa. Kan isaa kun maaf gargar ta'e fakkeenyaaf heewaani kan cinaacha addaamirraa namni immoo haadhaaf abbaa irraa inni akkamitti haadha duwwaarraa uumamuu danda'e eenyutu immoo akkamitti immoo abbaa hin qabu naan jetta. Gaafiin koo kanadha xumuradhee dubbadha. Galatoom. Yesuus Kiristoos akka quraanaatittis abbaa Maryam fuudhee waliin dhalchin qabu akka wangeelaatittis hin jiru. Abbaa kan koo yeroo jedhu abbaa uumaa waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessan abbaa kootiif abbaa keessan yeroo jedhu abbaan siifaanis abbaan kan kootis kan isaatis uumaa jechuun abbaa jechuun nuuf gartee abbaa tokko uumaa tokkootu ta'ee miti jedha gartee Efesoon keessattis. Abbaa jechuun akka wangeelaatitti uumaa jechuun mana waaqayyo mana abbaa kootii jechuun mana uumaa kan kootii waaqayyoo kan kootii jechuun abbaa qunnamtii saala godhe abbaa foonii kan Maryamaa jedhalee dhalchee miti. Hin qabu akka wangeelaatittis Yesuus waaqayyootu isa argamsiisa. Akkuma anaaf itti argamse dinqii waaqayyooti. Maaliif ani gartee dhiirataa jedheef gaafachuu hin danda'u. Abumaas maaliif siifaan hin ta'in jettee ati yoon si gaafate maaliif dubartii taate jedhee filannoo keeti. Yesuus dhiiratoon filannoo isaati kan isaatii miti. Waaqayyootu dhiira godhee maqaa kanaa itti moggaase akka dubroon deettu akka ilma argattu ergama waaqayyootti ergee dinqii akkamittiin argadha kan jetteen quraana keessa wangeela keessatti akkamin naataa jennaan. Waaqayyootu argamse kun dinqii waaqayyooti malee kan kootiiti miti waaqayyoon akka fedhe waan fedhe hojjeta. Tokko gabaabaa tokko godhee tokko dheertu godhee kun uumama waaqayyooti. Isaa kana raawwate kaan diimaa godhee kaan gurraacha godhee kaan araba godhee kaan silxee godhee kun uumama isaati. Dhiira Yesuus godhee ana dhiira godhee ati shamara si godhe.
So akkasi kun kiyyaa miti dinqii waaqayyooti waan waaqayyoon hojjete. Yesuus yoo abba qabanaan jette akka wangeelaan naa kannu akka quraanaan naa kannu hin qabu Yesuus hin qabu abbaa foonii uuma qaba abbaa kiyyaa fi kan isaa kan nu uume kan isaas argamsiise kan isaallee biyya lafaa kanatti erge abbaa tokkicha san uumaa tokkicha san. So kanumaan isin jedha inshallah galatoom. Hayya anillee xumuradhee kana caalaa dubbattu siif fedhu. Waa'ee waan irratti immoo garuu akka gaaffii koonaa deebistan keessaan illee. Maasii deebisan asii gaafatee Adam siif fiduu qaba. Jechuun namarraa argamtee miti. Anis aniin beekuunaan fida bar. Anis gaafadhee aniin beekuunaan fida nan gaafadhe. Gaafadha. Garuu immoo. Siifaan taane isa kotti hin jirtu. Yesuus ilma waaqayyoo akka ta'e baruun dirqama. Okay waan jedhe okay Yesuus akka jedhu Yohaannis 20:17 irratti abbaa kootiif abbaa keessan jedha. Abbaan Yesuusa maal siif ta'a? Sin gaafadha siifu. Afshara nama. Abbaan Yesuusa maal siif ta'a? Waaqayyoo kooti. Okay anaafoo maal ta'a? Hundumaafuu addunyaa maraafuu. Yesuusiifoo maal ta'a? Yesus isuma bar. Aansan siin hin jenne abbaa kootii fi abbaa keessan waaqayyoo kootii fi keessan jedhe. Abbaan Yesuusan maal siif ta'a? Abbaan Yesuusan. Yesuus siin jenne. Aansan siin jenne gara biraatti hin jijjiirin. Abbaan Yesuus maal sii ta'a jennaan siifuu mamii malee shakkii malee qaal baqaal daayirektiin adeebiste waaqayyoo kiyya uumaa kiyyaa naan jette. Anaafillee akkasii Yesuusiifoo abbaan maal ta'a? Yesus isuma. No, abbaan san waan isaa ta'uu naa himta. An waan abbaan ta'uuf si gaafadhe. Abbaan Yesuusa maal sii ta'a? Yesuusiifoo abbaan maal ta'a? Kan si gaafadhe. Ni gaasiifoo. Siistama siyaasa saayinsii kana eenyuma takkatti isin barsiisaa garuu. Wangeelaan nu barsiise. Wangeelli kuni bari qarooma. Akkana jedha. Qarooma sammuu. Ani waan si gaafadhe sagaleen foon waan si gaafadhe akkana jedha. Sagaleen jalqaba waan hunda dura ture. Asimi. Agartee jalqaba waan hunda dura ture. Sagalichi bakkee kanatti ka sagalicha santu dhufee. Ani bar waan foon jechuun akkam Yesuus teenya waan jedhe gaafiin kiyya laafa. Abu Muwaas kun maal siitaa yosin jedhan maal jettaan? Namaan. Maal jettaan? Waan akkanaan ta'u ilma sabaati Oromoodhaan qasumaami? Oromoodha. Ilma sabaati fooninis sabaanii walii galaallaqe akkasuma. Akkas. Okay waan si gaafadhanis abbaan Yesuusa maal siitaa jennaan waaqayyo naa ta'u maqii waaqa naa ta'an jettee miti. Okay. Abbaan Yesuusan Yesuusiif maal ta'a? Waan takkan ta'uuf naan jedhe takka. Takka abbataaf takka waan takkan ta'uuf naan jedhe. Kanuma. No. Ayyee deebisi. Ani hanin deebise deebiin koo isarratti Yohaannis boqonnaa tokko jalqaba sagaleetu ture. Siifu waan jedhe. Ufee akkasuma taaka gara biraa erguyyuu hin deemu. Amma si gallakkisuun qaba dhugaa. Si gallakkisuun qaba dhugaa. Bakka fe'ana kaatan asis achis kaatan dhiira ta'uu qaba. Okay ayya amma sen okay abba okay ayya amma bareeda abbaan Yesuusa Maryamaaf maal ta'a? Maryamaaf maal ta'a? Waaqayyo. Yoosefiif maal ta'a abbaan Yesuusan? Amma waa'ee Yoosef waa'ee abbaa ta'e waa'ee. Ati waan deebistee maaloo banna? I don't want. Okay, I'll let you go. Olii gadi macaafa keessa kaachuu hin barbaadu. Waan tokko irratti dubbanne waan tokko irratti walii galle. Sana oomata kabara. Oomata gareera. Amma barsiisota kan iyya. Nu Yesuus hin dhufaa dhufte nagaan siifaa ta'u. Hayyee galatooma. Warri galaa warri kolfitanis warri. Sagantaan irra sagantaa shamarreen taate isaa mana hunda warri nu lakkisanii anaaf. Kan xumuradhee jira bakka chaaw. Nagaa oltanii maalidha gaafiin kee nagaa fadhume? Siifaan akkasuma dhaggeeffadhu gaamana. Hayyee gaafiin kiyya. Abbaan Yesuus maal siif ta'a? Abbaan Yesuus anaaf ani amma gaafii kanarratti. Maa na gaafadhaa itti deebisi. Qoy siifaan deebisa. Gaafadhe gaafii nagaan siif haa ta'u jennee midhumatte. Amma gaafii na gaafadha gaafiin maal jettee kan nama deebisuu na gaafatte sii gaafadhe. Abbaan Yesuus maal siif ta'a? Yesuus ni dhufa dhuga dhufa. Barnoota baratte keessatti dubbachiiftuu fi dubbifamaa maal walii ta'u? Wal dubbisan. Maa qubee afaan Oromoo dubbachiiftu mana barumsaa galee qubee meeqa dubbachiistu hudhaa kanaa misan hin jenne wangeela sagalee waaqayyo wal gaafachuu jira. Mee amma
لا لا Mee amma ماليس fakkeenyaaf أبو waa'ee سيفان Yesuus راد nama دبردو بليز dubbatu. مكا اسمعتو مالي قافين كيسن جتة كنا ما ديبسو توك سيفان Filoo راد milaa دبردو siifan بي deebisaa milaanii أيه وان seera جري afaan قافي Oromoo سن goota قافي meeqatti سن qoodan? أوكي سيقافة سيفان Kanaaf سقباتو deebisi. سيفان سقباتو مال سيتاتي سيفان تون Obboleettii koodha. أبريتي كو تنكم تارمين تي أبان تكا هذا تكا ولين دلت تمو Obboleettii koo hafuuraa. أفورا أنا مالين سيتا Ati obboleessa biyya lafaati. قبيا وقراتو خمي Kinoo asirra kan jirtu kana. اوكي هي كسمنا ديبستي هي غلطه ما تو اني واي اوكي ابان يسوع مال سيتا Dubbachiiftuu fi dubbifamaan maal walii ta'an kana naaf deebisi. انا وركنا جرالا ومتى دبشاني دبجا دبه كسا دبجا كسيسن وان سيجا دبچيفتون ني دبچون واني تو دبفما في دبچيستو جرا اوبريتو واني تو كجوالي سيم كارد واني مالي اوكي هي ابان دبفما دا يسوع دبچيستورا Qoy. اوكي Waa'ee xiqqoo qabaratee. amma dhaggeeffata jira waan ajaa'ibaa fiduu deeman har'a jiru bolleen peente abbaan dubbachiisaadha takka dubbifamaa dubbachiistu lamaan kana fiduu deeman qubee abaacaa keessa galchanii waa yesuusii waaqayyo fudhanii amma. Miti. Tokko laala argitee sagaleen afaan Oromoo abbaa fi Yesuus Kiristoos tokko siin jechuu barbaadetan akkuma. Sagalee irra hin jiru bareedu aansan siin hin jedhe ani bar waa yesuus hin qabne abbaan yesuusan siif maal ta'a. Dubbachiiftuu fi dubbifamaan maan waliif ta'an. Abbaan sakata waraabaa jira abbaan dubbachiiftuu fi dubbifamaan galatoomaa dubbifamaa dubbachiiftuu kan akkam siitaa dheeraa moo gabaabaa siitaa jecha jabaa moo gabaabaa siitaa. Tokko laala argitee abbaa fi ilmi tokkodha. Ishee si galee. Awwaasumaa kan nama foormulaa bareedaa abbaa fi dubbachiiftuu fi dubbifamaadha. Okay dubbifamaa fi dubbachiiftuun takka. Obboleettii yooni manyaa isaa dhufte. Sagaleen gurra keenyaan dhageenyu sagalee. Ani dubbifamaa fi dubbachiistuu takka. Sagalee waan gurra. Tabiraati ittiin dabaraadhees. Obsitu nagaa cufadhu ati yesuus ni dhufa gaafa dhufee deebista. Hafuurri amma ittiin haasa'aa jirtu kun qulqullina hin qabu. Maaliin qulqulleessaa yee? Qulqulleessa. Kan nama deebisu tokko gaafiin keessan maali jettee amma achi booda na rakkiti daqiiqaa 5. Obsitu jirtu. Tigis. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtan? Nagaa atilleen siif haa ta'u jirtu formitti. Nagaa galata waaqayyo. Foonii gaafura nagaa qabda. Nagaa kooti gooftaa Yesuusiif galanni haa ta'u. Sinis nagaadha miti? Eenyuuf haa ta'u jettee eenyuuf galanni haa ta'u jettee? Gooftaa Yesuusiif galanni haa ta'u isa nagaatti na eegee na gargaaree yeroof daqiiqaa kana naa kennee akka dhufee moosin giddus nagaa sin gaafadhu isa na gargaareef galanni haa ta'u. Yesuus Kiristoos ofii isaatu eeguu hin dandeenye akkamiin si eega? Ayya ani qaama ofii eeguu hin dandeenye. Inni si gargaaree yennaan as teessee waa'ee isaa haasaa jirta. Inni si gargaaree yennaan as teessee wangeela dubbisaa jirta miti. Allah na gargaare rabbiin gargaarsa rabbii gartee waaqayyo Yesuusin erge santu na gargaare malee Yesuus ofuun dheeyne qabanii olii gad deemanii. Jaalatus jibbis Yesuus Kiristoos isa waaqaaf lafa uume isa dachee diriirsa akkas jedha dubbiin sagalee waaqayyoo samiin keessoo lafti immoo iddoo dhaabbata miila kootiiti jedha waaqayyoo ani alfadha ani omeegadha jedha miti. Suuta akkasii minki jibdee akkana jedha wangeelisii dubbisa wangeela Maatiyos 10 na dura jira wala wangeela Maatiyos 10:25 irratti kotte maqaa isaatiin hanqasuma ofirraa baasti dhukkuba hanqasan qoricha fayyite jechuun abbummaa zura dhuna arra nagaan oolte akka jedhu Yesuus maal akka jedhu Yesuus Kiristoos gartee akkana jedha Yesuus gartee yeroo san Yesuus yaa abbaa gooftaa waaqaa fi lafaa jedha abbaan gooftaan waaqaa fi lafaa abbaadha malee Yesuus miti Qorintos keessattis lammaffaa keessattis Yesuus Phaawulos akka jedhu 8 jaarratti nuuf waaqayyo tokko jira jedhe garuu innis abbaa isa waan hundoome jedhe Yesuus waanumaan uume takka hin jirtu yellam ofiifuu uumamaadha. Tigisti jirtu nagaan siif haa ta'u. Salaamu alaikum. Kan bona dhiiroo ijoolleen hin dubbattu. Aliin tokko isaan hidhisa. Ciisa salaamu alaikum. Maqaa isaatiin. Gizee abbummaa as gabbee kana gayyaati ijoolleen bar. Alaikum salaam. Kaas.
Eenyu Yesus waan hunda uume jettee amantamoo Waaqayyo Abbaa waan hunda uume jettee amanta? Kalee malee dheengadda maal taatanii? Maal ta'e kalee? Aduu mana micayyoo lattuu dhuftan san jechuudha. Hanga isaa tokko hin teenye jettanii waada galtanii. Ati moo? Maal taddan simbittinse? Faarfannaa yoo feetan YouTube dha maal faarfannaa jettani koome ilaali. Maal dhaggeeffannaa? No dhaggeeffadhaa waan isinii moo jettee malee san maali kana faarfannaa Iyyesuustu faarfannaa Iyyesuustu dhaggeeffadhaa hin jenne akkas hin jenne faarfannaa sin hin jenne siitu bane malee namni takka waan ijee hin jiru faarfannaa Iyyesuus nama bane moo Phaawulos namarra faarfannaa bane moo barattoota Iyyesuus faarfannaa isinuma caffara malee faarfannaan sirbaan garaagarummaan qabu maansinqoo keessanii fi gitaara keessanirraa fageessaa jedhamus keessatti. Sirbayyuu haa ta'u jechuudha. Maaliif boota jettan sani argamuu dadhabdee? Maal godhe eenyu sirba keessan maaltu dhaggeeffata? Maalitti goona nuti? Iyyuu waan shubbisa keessan maal goona jala? Bakka YouTube keessa dhaggeeffannee caffarru jaamboo jettee faan dhaggeeffannu? Wagga wannan sun manfas. Ustaad Muhammad assalaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anaa dhufu. Zorree. إذن أقوبة تنندو فنيبا جاءوا من كل فج نميق الله الكفار وأدين جنة ورتيور أكس قونا في برسة چانين تري عالمي برسة دبني سيري ميواني إما ويتيف باي أيه إذن نار جنة وطا غافي غافة دايري برسة جر أكاس برسة تري برستاذ برسة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام أستاذ أحمد nama gaafatamu jira reemu sunana bidaawud dhageessanii suuraa sunana bidaawud suuraa sunana mimaaja ibni maaja akka sunana ibni maaja lakkoofsa 1944 suuraa fatiyaa faa jechuu turanii bar dur viidiyoon isaa jira warakkanne viidiyoon sana bira jira wallahi suuraa fatiyaa faa jechuu turan akkas jedhachuu turee bar jaldeessi sunana Kuma tokkoof 944 taap godha jira kana mana kana taap godha jira way aboo taap godha 944 jedhe 944 fi torbaatamii lama akkas kun 572 ni yaadata 572 itti bar suuraa 572 Gaaffiin ati gaafa wallahi nama ajaa'iba jirri kun abbaa Yesuus eenyudha jettee maal jetta akkas hin jenne akkasii miti eegamma yaada akkanaan jedhe abbaan Yesuus san maal siif ta'an jedhe siif ati lafeen kee fi foon kee maal waliif ta'u lafeen kiyya maal walii ta'an anuma taane abumuwaazuma innis Yesuus tokkuma jechuudha akkasuma akkasiin hin jenne baran lafeen waan isin jedhe siif ati maqaan kee eenyu mucaan afaan oromoo wallaaltee dhiiroo fannoo hojjaasaa jira jiran Yoni manya Abu Muaz fando daruguma ni dufa dure hini jechi hini jeru silawan ta'u hin dufa jedhamu ni dufa jedhama silawa saba keenya miti yihun inji hato male Abu Muaz naam oye Yesus ni dufa Abu Muaz kooti wajjinaasa amma Abu Muaz fi foonsaaf lafeensa adda ba'uu hin danda'u abadan Abu Muaz yodwe qaamisa guutuutti du'e takkana lafeen diyaa sarraftee TikTok irratti akkas eeyya bakka footoon saas ta'e waan hojjetu Yesus du'eera taanaan Waaqayyoon ni guddaa abbaan saas du'eera afurri qulqulluu wajjin du'eera hundi isaanii numani taaziyaa ta'u bichaadha kana nagaan boqonnaa taaziyaa ta'u bicha amma waan jedhe ani gaafii ustaadaatiin sirraan salphisee bar nagaa irra deddeebitee waan jedhe abbaan Iyyesuusan Yesus ganaa dhufuusan abbaan isaa maal siif ta'a siif anaafi miti. Gigi yooni manyaa nutti hin ta'in Waaqayyo. Eebbifame. Iyyesuusoo maal sii ta'a? Ajaa'iba. Waaqayyoodha. Okay, waaqa lama argatte galatome afurri qulqulluun maal sii ta'a? Amma kaa. Ila dhaggeeffadhu gorsaa koodha.
Hafuurri qulqulluu maal sii ta'a? Barsiisaa koo gorsaa koo. Barsiisaa kee gorsaa keeti. Waaqayyo abbaan waaqa sii ta'a. Yesuusis waaqa sii ta'a. Waaqa lama kan sadaffaadha. Hafuurri qulqulluun jara kana si barsiisa jechuudha. Qoy qubaanii naasaa hin jedhu. Maali naasaa duuba? Yesuus fi abbaan tokko. Yesuus abbaan na keessaa. Ansan siin jenne bar ansan siin gaafanne. Amma naa deebiste Waaqayyoon abbaan san kan Yesuusiif abbaa ta'u san siif maal ta'a jennaan? Abbaa siif hin ta'u? Amma gaa. Maqaa isaa. Miti haxxummaa kana dhiisi ilaalaati. Abbaan siif hin Waaqayyoon abbaan Yesuus san maal sii ta'a jennaan waaqa naa ta'a itti galatoome anaafillee waaqa ta'a akkasuma. Abbaa siif ni ta'a? Yesus anaaf abbaa koodha. Ana san Yesus hin gaafanne Waaqayyo abbaan si gaafacha. Waaqayyo abbaan abbaa siif ni ta'a? Yesus Kiristoos fayyisaan abbaa koodha. Liqimsimee nyaata duraanis mee bishaan wayiin dhugaa bismillah. Ati waa nyaadhu ani waa dhugaa. Hayyee Waaqayyoon abbaa san abbaa siif ni ta'a moo hin ta'u? Yesus Kiristoos. Ani Yesus hin gaafanne barmitti. Waaqas fayyisaadhas. Jaran intala obboleettii giigii yooni intala takka intala ilka sana tolfatte giigii ni beektaa? Maa giigii nutti taata afaan Oromoo ni beektaa? Waan sin jedhe. Afaan Oromoo si taasaa jira. Afaan Oromooti akkinis jedhe. Okay abbaan kee maal si taa'uun sin jedhe abba naa ta'a. Abbaan kee haadha siif ni ta'a siif hin ta'u haadha teetee haadha isaa malee waan sin jedhe. Yesus Kiristoos hin gaafan ani Yesus hin gaafan abbaan si gaafatu jira. Abbaan si gaafatu jira. Qubee dubbachiistuu fi amma fakkeenyaaf mee dubbachiistuu. Qubee mucaa abacaa barsiisuu ture barnoota. Hin dandeessu. Ni hin danda'a. Hin dandeessu. Ni hin danda'a. Abacaa daa'ee faagaa unoo qubee itti fayyadame. Miti. Maal hin fayyadamu? Qubee miti? Hubadhu. Qubee. Kophaatti fayyadamuu hin dandeessu. Amma sandis kaasaan fite jechuun osoo uummata keessaa fitu jira waan siin jedhe itti deemu. Dubbachiisuun eenyu dubbifamaan eenyu? Yesuus immoo abbaadha. Akkas osoo hin taane. Ammas diddeef maa fakkeenya fidatte. Yesuus abbaan tokko jechuudha. Maqaa isaatiin koofiyaatii yan garana garagalchama maqaa. Okay abbaan san abbaan Yesuus abbaa siif nuufis ni ta'a moo hin ta'u? Ati hamma wanti biraa yaafumee dhiisimee qubee afaan Oromoo yeroo waa dubbachiistuuf dubbifama gargar osoo waliin qabsiisee namaan galcha bakka ta'e amma dubbisuu yookaan barreessuu hin dandeessaa? Maqaa isaatiin namaan galcha galatoome inshallah. Naaf deebisi kakan naaf deebisi. Qubee deemiti Jawaar Manfarraa baradhu mana qubee itti barsiisuutti hin jiru wangeela lallabu wangeela lallabu. Jawaar Mahammadi. Hanga isaa hin geessu haati. Nama galchuu bakka ta'e. Amma naaf deebisi kana. Nama galchuu bakka ta'e ani gaafiin si gaafadhe. Waaqayyo abbaan abbaa siif ni ta'a. Hanqana kiristaana taateen kana deebisuu dadhabdeeti. Hin galtu biyyatti hin galtu. TikTok ofirraa gubdee. Atiyyuu hin galtu ani amma Yesuus. Waan sin jedhan Yesuus hin gaafanne. Yesuus hanga dhufutti hin duuta waluun argituun Yesuus jannata illee hin argitu. Waan sin jedhe. Waan sin jedhu. Diina kooddu. Akkoon teetiif haati abbaa keetatu hin jiran kotanii atis nima kottaa guyyaa tokko hin boqotta. Umrii isaa dheeressu immoo. Waan sin jedhe. Dagaamino miggalabbet. Okay barattoonni Yesuusuun jiran si dhiisi. Inni ani hin du'e itti asirra teessee TikTok irra nutti. Barattoonni Yesuusuun jiran Phaawulosuun jiru. Yesuusuu du'e miti. Ani hin du'u. Dubbiin Phaawulos jallootatti dhukkuba mataa dhahee. Obbo Taayyee Dandaa sin dhageen. Okay waan sin jedhe Waaqayyo abbaan abbaa siif ni ta'a moo hin ta'u? Giiftii teenya. Kalas nama biraa gaafadhu ati. Akkasaayyee. Asumataa nama gaafadhu ati ofii keetii ibiddatti badda gaafadhu achi ol deemte. Mata shibbisuu malee. Hinduunu. Abbaa kiyyaa deettee boochi. Hinduun akkooddu hiriyyaaddu hinduun. Hinduutani yoo isin. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس ذائقة الموت لبون دندوت نبيون نس راجون نس حتى سيطان نندو واقعي توكيتش مالي إلا وجه إسا توكيتش ندون واقعي الله تندون جرى وانجيلي هندو توقاتين يتوني ساسما أرمون تين هندو تبار بنتين هندوت أرتروكس هندوتان أبانا ميكا دوما جرى كنو نوراري سكانا كنا سنا إفين شاودنا فاتو كمولتن بيفهم نجانا ولا جرتو نجان بولا قالني سافاتو Waaqayyo isa jiraataa isan duune namni rukunne namni boolla qoteen awwaallee san siifaa ta'u. Baga jiraattan. Aamin.
akkama ta'u nagaa. Kiristaana moo Islaama moo Waaqeffata moo Pente moo Ortodoksii moo makaana Yesuus moo Evangelistii? Pente Kiristaana. Pente Kiristaana. Pente Kiristaana. Wow. Sila waggaa waa'ee Yesuus waa'ee dhalachuu Yesuus haasoftanii dhageeffachaan ture. Ayyee. Hundumti keenya garuu waaqa tokkotu nu uume beekta. Akkas. Lafa namni garuu waan isaa galetti amana. Akkas. Lammata akka amantii kootti gaafan si dabarsu akka kiristaana tokkotti Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kaasee Waaqayyo takka akkasii jaalatee tokkicha ilma isaa biyyaaf. Akkas jedha Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaalate. Immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee baduuf miti. Okay, achumarratti Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyya lafaa sana fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee jedha. Jedhee lakkoofsa 18 irratti maal jedha? Ilma isaa kanatti kan amanu itti faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amanneef ammayyuu itti faradameera. Okay, gaaffiisi qaba. Asirratti maal dubbachuu barbaade? Waaqayyo gaafa Yesuus Kiristoos nuuf kennu warra kiristaana ta'an qofaaf osoo hin taane nama hundumaaf laata. Waaqayyo kamtu isin kanne Yesuus? Waaqaa miti Yesuus. Eenyu Yesuus isiniif kanne?